كريمة فولاد دبات فولاد راين دبتو بربادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوبلينكو قدا جولي منا مادامي برجران كيساو إشاني ناقها أبوليين تيا غاري في قالي دوغا ربي دبتشون آخراتنا في دنياتنا في سقاري دا واني تكونا نسيني همو بربادو وروني كريمة فيدمتنين بيتن فولا كيسان وفيدمتنين بيني كريمة أورجينالة اي فورجيري توكو لك فيدم بليز indi batina faranjii nama fakkeessuu danda'a nama indi batina keessaa huuf kireemni nama diimessu meelaaniini wan prootiina jedhamu jira ummanni Afrikaa kan sadarkaa olaanaatti qabu wanni qodaan ummata Afrikaa gurraacha ta'eef meelaaniiniin keemikaala meelaaniinii jedhamu qaamni keenya kan maddisiisu jira. Keemikaalli meelaaniiniin ummata faranjii caala keenya ol ka'aa waan ta'eefini qaamni keenya gurraacha. Even wanni addunyaa tanarratti wanni dalagamuun ulfaate nama gurraachesuu danda'udha. Wanni dalagamuun salphaa ta'e immoo nama addeessuudha. So kanaafi kireemni itti namni olii galee orjinaala ta'ee gaafa namni olitti bu'ee jedhe forjiidha ta'u hin jiru. Kireemuma kamillee haa ta'u. Wala laarochi daami orjinaala ka jedhan seeraafi daami akni skiinii maalii ka jedhan kanami tokkochalleen akkam fayyadamne orjinaala ta'ee forjidii ta'ee akkam fayyadamne wanni martinuu warshaa seenee kan bahu saayid effektii mataa isaa qaba keemikaala mataa isaa danda'e qaba keemikaalli akka turu godhu ka ofii nama miidhu ka immoo piroodaakticha akka inni dafee hin shamne godhu hedduutu itti dabalama so kanaaf hin fayyadaminaa homaa isin hin fayyadu. Inumaa wanni isin gochuu qabdan mana maadaamii keessa jirtanii dinnicha qunciftan qoola isaa fuula keessaniin maasaaj godhaa. Daa'imni yoo mana keessa jiraate dibadhaa sukkaaraa fi timaatima waliin baxabbaxaa dibadhaa in argitan wanni lawxii fuula keessanirra jechuudha. Amma laarochii orjinaalii naa dhufee argeera ofii kiyyaa. Seeraaviin orjinaalii naa dhufee argeera ofii kiyyaa. Orjinaala kan jedhu orjinaala yaasti Ameerikaa maalirraa ka dhufe yookiin immoo Jarman biyya garaagaraarraa fayyadamee iskiina kiyyarraa argeera. Miidhaa qaba. Even osoo hin fixiin kan dhaabee hedduu jira. Isin mul'isuu danda'a takka. So kanaafi kama fedha illee haa ta'u yoo sanskiriinii ta'een alatti jechuudha. Sanskiriinii yeroo takka yeroo ala baatan. Kanaan alatti piroodaaktii kamillee hin fayyadamina. Deed iskiinii yookiin qodaa du'aa killee fi harcee boqqoolloo sooftii fayyadamaa ofirraa kaasa. 15 gizee takka qodaa iskiina du'aa ofirraa kaasa. 15 al tokko ja'a keessatti guyyaa lama ofirraa kaasa. Itti aanaati mana keessa wayita waadalayda waan mana keessa jiru baxabbaxaatii dibaddaa. Kaza boolaan argitan. Eegasii immoo warri kushiinaa keessa yeroo dheeraa turtan akkaataa itti aduu argattan. Aduu keessa daqiiqaa 10-15 fillee turuu yaala. Kanaan alatti kun orjinaala ka ebeluu forjiidha kanatu maalidha onlaayinarra waan akkana jira maalii jira. Fakkeenyaaf shaamboon kun orjinaala jedhee as biratti orgaanikaa jedheetiin hin barreeffamuu danda'a. Kuni propagaandaadha kaasiin barreeffamu. Propagaandaadha kanasiin barreeffamu. Orjinaala maal jedhamee as biratti orgaanika dhibbatti ihe propagaandaa kuni promooshina nama beeku. Ingiriidiyeenti bakka jedhu jira shaamboon wanni jedhamu. Dibanni kamillee ingiriidiyeenti bakka jedhu jira. Ingiriidiyeentii irra immoo orgaanikaa fi inorgaanika nama dubbisee adda baafatu jira. Obviously angizee takka ni saalfadha. Namoota gurguddaa ani kabaju wanni kun orjinaala dhibbatti wallahi wabillahi jedhanii akka isaan beeksisan I shocked a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim jedha. Wallahi ni rifadhalleedha. Isinii galee so mata rifeensa keessan fakkeenyaaf biyya OA keessa jirtanii rifeensi namarraa luqaa akkanumatti uumamaan buqqaala lafa OA keessa gaaf jiraatan jechuudha. Shaamboon kun bareedaadha. Kondiishinariin kun bareedaadha. Akkanatti fayyadama. Ani gabaa nama takkatti illee bu'uu barbaadeeti miti. Gabaa nama takka illee tuquu barbaadeeti miti. Garuu gabaa dura wanni dursu maali? Fayyaa hawaasa kanaatu dursa. Isinii galee anamma I have no any complaint. Qabaata manatti oomishanirra I have no any complaint. Snigale. Qabaata manatti oomishamu an ofii kiyyaa oomishaa argeera. Keemikaala irraa firiidha snigale. Manatti ka cuunfan kan. Isaatu biyyoota Saawudii Dubaay maal keessatti wanni jiru. Yoo isin itti fayyadama wallaaltan malee itti fayyadama beeytan taanaanii bataam ariif no. Even isin miidhu isinuu fayyaduu ka barbaadu taate isin miidhu. Qabaanni namni manatti ofii cammaqu sun jechuudha. Snigale. Yoo baay'isuuf jecha wantoota garaagaraa abbaan sun itti dabaluu baate garuu kireemni piroodaaktiin warshaa seenee warshaarraa bahu
Kuweetitti oomishame biyyoota fedhetti oomishame keemikaala irraa firii ta'uu hin danda'u warshaa gateenitti. Eega fayyadamtan shaampoo mataa yoo fayyadamuu barbaaddanii shaampoo baay'ee gatiin isaa rakasa ta'e fayyadama. Shaampoon tokko hedduu qaalii ta'uun isaa keemikaala isaan fayyadaman. Ammauntii keemikaala irratti hundaa'a. Ammauntiin birriin isaadha jechuudha. So shaampoo chiippii ta'e wayii anamma Itoophiyaa keessa jira. Shaampoo birrii 150 shaampoo nan fayyadamu. Bataam rakkash yoona namni martinuu even ijoolleen dhiiraa akkanumatti kettiin dhiqatu. Shaampoo 150 isini galeera. Bataam isini mul'isa yoo nutti mul'isa jettan taate. Garuu an shaampoo sanirraa shaampoo biraa manatti directly hin qammama. Shaampoo namni 3,000 4,000 bituu hin qammama. Akkamitti qammama? Harka qaba, sammuu qaba, online irra Google godhee dhaqeetinii waliin baxabbata. Rifeensi kiyya even ammaa miti wayita namarraa rifeensi hin buqqaa. Obviously dubartiin wayita akkanaa rifeensi siin buqqaa jedhamee haasahamu hin buqqaa rifeensi kiyya. Akkaataa itti fayyadama rifeensi kiyya. Muknaatum baay'ee of jaalladha. Baay'ee takka of jaalladha. I'm too much selfish. Ilmee kiyya ka jaaladhu gaaf of jaaladhe, abbaa manaa kiyya ka jaaladhu gaaf of jaaladhe. ስለዚህ hedduuf jaaladha. Ammas bareedumni dubartii rifeensa sini gala. Rifeensa kiyya immoo na eeggadha. Anamma qabaatee an product ufii kiyyaa fayyadamee even hanga biqiluu qabu ol narra biqilchee Auzubillah min shaytaan rajim ani jedhe takka illee ni jira. So kanaafi waan mana ummanni keenya kuni wanni namni beeksisu promotion kun sammuu keessan isin jijjiirudha.